صل على النبي أشرف خلق الله، صل على النبي أشرف خلق الله، قم مدينة الجاري أول بيت الله، فنسانو فيه يا ربي يا الله، فنسانو فيه يا ربي يا الله. خيل فخائي خيل فخائي خيل فخائي هواس مفتيسا، خيل فخائي تكا مالفتيسا قدام مالفتيسا، وربي سيف كرنيه بفردو خاخيسا، خمس جاري ربي تومي الكيسا، خمس جاري ربي تومي الكيسا. مسجد جتشون بر بكا صلاتاتي، مسجد جتشون بر بكا قرآناتي، مسجد جتشون بر بكا حديثاتي ورشا إيماناتي. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. جزاكم الله خير الجزاء شيخ محمد. ilmi rabbi si haa dabalu nullee warra garsee kalaama rabbii kana dhagee ittiin fayyadamee ittiin gorfamu rabbi haa taasisu. Akkasumallee ammas gurbaa keenya obboleessa keenya xiqqaa shabaaba xiqqaa mana ofirraa guddachaa jiru Khaliifaa Hamzaa innillee waa xiqqoo gurra buusa. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خيام بيت ربي سني آخنو ورا الدنيا في آخرتي ملكاي ربي نوابنو، علماء تيمرا ورا فيدة ربي نوابنو، ilmi gartee isaan fidantana walirraa fudhatu rabbi nu haa godhu. balli bo'anni waloo aayaallee jechuu jira beekta otoo haadha tokkollee taate narra geessaatu jira isaan haadha tokko biraa hubbataniif guutuudhaan nuu fidaa dhufanii kiisha kana irraa hiikkatuun nurratti jira. dardara keenya rabbiin gartee umurii haa dheeressu, rabbiin karaa keenya isaan haa qabu, shamarran keenya rabbiin karaa keenya isaan haa qabu, warra gartee diinal islaam kana gartee fudhatee isa kanaan milkaa'e rabbi nu haa godhu. warra addunyaa kanarraa hongayee deemuu miti wal qabatee ilmaanii fiidha godhatanatti as galchee ummata keenya gartee diineen akka milkaa'u akka godhu haadha fi abbootiin warri jirtan ka fuudha fedha rabbi fuudha haa fuusisu, ta heeruma fedha rabbi fuudha haa heeruma haa teessisu, ta ilmoo qabde rabbi ilmoo haa kennu, ka fayyaa dhabe rabbi fayyaa haa kennu, ka riskii dhabe rabbi riskii haa kennu, ka qabutti haa bal'isu, umrii dheertuu khayri irratti dheerattu rabbi nu haa godhu. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi Hasan Najari Troto wadaan bakka dhuftan kanaafuu gammachuu warra akka tirsanii qabdu mijuu dhiiraana qabde mataa irraa dhuguban jette Oromooni kana hundaa'u warra dubbatu daftaa ofin dhiisa. ani immoo akkuma baay'een kiyya rabbi keenya gara tokkotan gara tokkosan gaafachuu ol bahee kanaafuu asiin nu gahee rakkoo sana keessa as baasee hawaasa keenya guutuu kan asiin bakka bal'ootti nu baasee rahmaan galanni haa ga'u. alhamdulillahi rabbil aalamiin. dhaamsi isinii qabu baay'een keenya warri du'aa'iidhaaf nu dhaabbatudha teessan du'aa'ii nu godhu teessan namni ture isin du'aa'ii gootaniif akkuma jirutti namas keessaa qooda fudhate yaadan harkaan qaaman hundinuu du'aa'ii ni fedha. خاصة
dubartoota keenya dubartoota masjid bin Abbaas dur hin dagatina onni irraa fudhatanii isaaniif waa'ee kan gootan yaada muraasa isaanii rabbi haa guutuu namni isin agartan kun masjid bin Abbaas keessatti tokko sa'aatii of dhaqee dalagu jiru akka nuti baratanii dalaganii ummata kana akka gartee du'aayin nu gootaniif kan ulfinaa isin gaafadha bagarat nasiin nu ga'e bagarat nasiin nu ga'e yaada barnoota illee irratti nu haa ga'u rabbi walgahii bareedduu ta irraa obboleessa godhan milkaa'ee milkiin qabu rabbi nu haa godhu dalagaan tokkoon rabbi nu haa godhu akkuma obboleessan keenya yeroo deemsu isin irraan ga'u kanaafuu inshaallah teenya sagantaa teenyatti fufna. TV Islaamaa TV akkasuma illee kuno HNN Media obboleessa kan jechuun as wajji jira akkasumatti gartee asuma faallee wajji jira Minnesota irraa singii guddoota dhuunfatanii waan keenya jechuurra laga meeqa gaara meeqa bahanii xayyaaraan illee dhufanii osoo miilaan deemanii laga meeqa of course laga meeqa jedhanii dhufanii duuba galatoomaan isin jechuu barbaachisa bareeyyatti khayrii isin jala haa galtu isin illee duuba gartee وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبليان كينيا خطيبك خبودا خمانبوتو خشيخا أدردرا شفت خيسنو بقى غتي يا مسخين خبجاني ويا الرا ويا كمجورا خنرتي إبا مسجد غتي بنا باس خنرتي نوفر كمتني نسينجا ربي غتي خرا خيسا كدر رفتني لي سيني حالا فيسو برا خيسا لي سيني حالا فيسو برخا فانتي سني لي تنوتي نوتتنا برخا ربي نوفر لي هابولو akkasumatti gaasanitti aansinee wanni gartee histirii bin Abbaas yeroo mani dubbanne dheertuudha keessaa hin baanu yeroo gartee waan namni hedduun eeggatu jecha amma bakka kanaa yeroo gartee kanamatti seenne waan kanaa ta'e jecha histirii cufa dubbannee waliin hin geenyu matuma mataa xiqqoo irraa tuqa insha Allahu ta'ala akkuma namni hundi beeku nama gartee biyya as keessa jiru jira gartee namni waan an dubbachuu deemu waan achuufa gartee na caalaa beeku as keessa jira akkasuma waan kana ammaa miti wanni gaafni eegalle sabriitu bakka kanaan nu ga'e malee otoo sabaruu baannee har'a mana kana keessa waliin seennu waan kana 89 eegalle 89 nama xiqqaatu eegale nama gaafas eegale sayirraa eega guddaan isaanii gara dachii galee jira akkasuma gartee warra wajjii eegale sun khasirraa deemanii biyya bira godaanillee ni jiranii nutis ifedhii teenyanii miti rabbiitu nuuf fedhe eegalirraa hanga guyyaa xumuraa jiraadhaan hunde malee nuti fi feenetii miti nama rabbiin jiraachiseetu bakka khayri keessatti turuu danda'a namni hundi bakka khayri keessatti turuu hin danda'u nuti fi ifasin keenya rabbumaan nu faa'e maaliif rabbiin diikana naaf buusee anaatu eeggataa je rabbiin malee qabatee ala taa'ee hin eegu nama makhalatti godhee kanumaan eega akkasumatti nama rabbii itti godhasa irraa tokko nu godhe waan kana eegalirraa hanga xumura siidhaa rabbii nu barsiise akkasumanni kun ammallee xumurattillee hin gonne ganaadha amma gartee karaa godhattee karaa hudaa waliin seeran godhattee kulfii nu argi jirti kanaaf kulfii tan akkaataa itti jabeeffannu cufti teenya qalbii takkaan qalbii jaalalaa qalbii sodaa rabbii qabduun wajjin irratti akka hojjannee qalbii takkaan akka waan dhaggeeffannee waan nurra jiruu fi waan nurraa bahillee gatii masjiida kanallee akka beeknu cufti keessan akka boodanamu biraa haa gaafatanii jiru waan kana ammaaf yeroo ammaa kanaaf kanarra beeku jiru kasi gaafatanii yeroo kanaaf yeroo waan kanarratti nama narra waan beeku jiru jechuun miti beeka akka dubbi nabii Muusaa akka taane dubbi as keessallee nama narra istirii isaa beeku jira garuu waan ammaas ga'e tana yeroo ammaa kana keessatti anumaa waan kan akka gaditti keessa bu'a qaba kanaafuu akka gaaritti isiniif ibsa na achitti nama biraan gaafatina waan kanarraa yoo dandeessan du'aa godhaa yoo dadhabdan yoo dandeessan itti sadaqadha yoo dadhabdan du'aa godhaaf maaliif masjiidni bin Abbaas nuti cufti teenya alhamdulillah jechuu qabna manni nuti fuune kuni haala keenya wajjin xiqqoo malee wajjin malu amata 160 jedhu wanti kun xiqqaatee manaa hachaanu bobaa duraa seenu sun amata 160 minilik dura jaarame jechuu kuni amata 100 amata haga kana keessatti rabbii sadiitti qabaramuu ture rabbiin fedhii fi qabuun ilmaan oromoodhaa harkatti masjiida kana xaaharee mana gartee rabbiin tokko keessatti abbatamu rabbiin harka keenyatti godhe
tunuu shukrii takka rabbi keenya kagala tuufan dhufti keenya amata dhibba rabbii sadii mana kan keessatti gabbaramuu ture madaragii tun hanga kunuunba obboleeyya keenya irratti hangara digadheeraa nuu murii as fide asirraa dhiichisaa bira rabbii sadii rabbiin alhamdulillah as keessatti rabbiin tokko gabbaramu rabbii tokko gabbaramu kana rabbiin fadiilaa ifii qabu hanga keenyatti godhe tanaaf kanallee ofitti beeyne masgiidni kun gartee mugoota isarra jiru cufti keenya humna takka lafaa kaanee wajjiin dhaabbannee tuutoonni afurtamina afurtamaa ba'aa jedhanii nama tokkoof ba'a nama hedduu taphajan tanaafuu horii nama jiru horii guddaadha ammallee mitaan miidha nuti teenye horsii miidha keenya oofuutudha kan gabbaloo inni irra gattaa'uu taatu tanaafuu cufti keenya yoo walii gallee jaalala qalbiitiin waan kanuu cufti keenya wanni kun waan kiyya jechaa beeknee lafaa kaanee wajjiin dhaabbanne wanni kun akka taphatti finna waan cimtuudhaa miti ammallee rabbii gaditti isuma abdanne itti seenne waan kana ilma namaa kadiraa abdanne ilmaan oromoodha akkasuma ummata islaamaa kasi salaatu abdanneeti ba'aa lafaa fuudhuu hin danda'amne lafaa fuudhe kanumatti aansee dhugumatti hawaasa oromoodha ka magaalaa torontoo keessaa hawaasa dubartiidha akkumaan cufti keessan akkanaaf galatoonfatan bakka tana gahuun keenya hawaasa dubartiidha ka magaalaa torontoo keessa jiru barakallah gwana ay garam bakkan ga na bam fere boda debu masjidi boda tindebu anga na be ku qabdar ye imboin ana bakar si aga bakkan geisan imboin wani takatae galam te bakma geis gabti bakkan ga be khabois duga ka barakate ni arab same ni tikase kana ba tisara bo chisambo hana ga bakma bo misafu ni lafa e bo misa la pasi san makabe Ganda tokko jaan walitti maaroo gootan jinni gootan waan akkana hojjetu qoshaasha ganda keessa deemanii dhaabaa waan akkana rabbii keessa sodaadhaati aboo olola dhaaba warra olola qabdan olola biraa dhaaba Warra ceertii akkatti kennamu miliyoona 4,600 horiin miliyoonni 4,600 harka warra ceertii biyya la seena waan jala isa jala deemu gartee kalooyaraatii fi kagartee laandi tiraansfarii fi kanaa wajjin faayi boonjituuta miliyoona 5,200 maallaqa gartee kanarraa ka gartee duratti hafe qaalichaa qofti miliyoona 2,500 duratti hafe sambiraan gartee horii biraa nuti aseenuudhaaf horii hedduu dhibboos gooneti kenninee fi kaliqii fuunee 860 nurra jira kuni liqii gartee qabdan hasanaa qajaarsan gartee kaa intaristii qabde akkuma jirutti qarshiin takka gartee maallaqni liqiidhaa ka gartee intaristii nurratti deemu hin jiru akkaataa mana kana keessa seenee itti jirruusi akka gartee amata 2 keessatti firraa kafallee fidhuurratti mana kana seenne amata tokkotti yoo finne amanni lama tokkotti tarkaanfanne 150 irratti daanaaf isaanii godhan bineensitila gubbaratti maallaqaatti isaanii ni daana yoo amata akka keessatti firraa finne waa takka nurratti ni daaman saniifuu amma akkasitti gartee looyarri keenya amata 2 irratti arranji godhe amata 2 keessatti firraa fitu qabna yoo amata 2tti hin fitin haarawatti warra gartee ganaa gartee abbilaa godheesee godhu dura qidumaan keenya yoo fitachuu danda'an amata 2 keessatti lootu mirga qaba isaan dura ammallee deebilee offol godhuudhaaf yoo amata 2 kana keessatti firraa fitin kanaafuu obboleeyyan keenya wali nurra jiru kana miliyoona 2,200 harka isaanii seenee jira miliyoona 2,200 kenninee fi horiin isaanii kan irratti hafe miliyoona 2,500 waan biraa gartee tajaajiltaan yookiin talooyaraati gitanaa wajji taklaallaa waliin nu barbaachisu haqa miliyoona 4,300 renoveeshinaa fi ammallee dachii alaa kanallee itti gartee bakka gartee janaazatii fi kana godhate yoo fayyadu taate sun qofatti waan bu'eettitirii nurraa barbaadama kanaaf wanni ummata kayyuu dubbatu kun cinaan turfiidha wanni waajibni amma nu barbaachisu miliyoona 2,500 hawaasa ceertiiti hawaasa ceertii kana yoo ofirraa kafalle taajjirri masjiida ceertii kana maqaa Abdul Abbaas jalatti deebi'a yoo kana ofirraa hin kafeen ammoo taajjirri walakshibbiin wanni kana ceertii jala jirti ammallee taajjirri isaa isaan jala jira harka san jalatti hin deebine kanagaa jara harkaa baasuudhaaf
isinirra jirti nuti amma hanga danda'amutti dhiibni asiin geenye nuti amma isheen fayyaa haa ta'u dubbate waan isheen dubbatu waan irra deemuutu qabu namni tokko waa dalagu kafaarfamu hin jiru namni faarfamu lamufamaan goone ati wayin godhaa lafaa qaadan nuliisii rabbii nu arrafame yahudaa waan jettanii ni beeytan yadullaahi magluulaa jedhee harka rabbii hidhamaadhaan jedhe rabbii isaa nuume rabbii nu hin baane ergamaa rabbii hin baane namni akka keenyaa hoyyoo waan fedhan jaaniinis waan xiqqishoolii gatte ifkoo bakkum qabu nama waa hojjetu namni hamataa kanaafuu baga nu hamattan nama amma dura na hamate cuba keessan waan isinii godhe duuba hin argattanii jee rabbiin haga waan jaalattanirra khannitanii waan jaalatturraa khannite rabbiin waan jaalattu rabbi si haa khannu jannata rabbi si haa khannu rabbi si haa uffisu gartee duuba addunyaattis dahaba rabbi si haa uffisu akhiratti illee rabbi dahaba haa uffisu amin jaa duuba inshallah doolara kum shanittiin gabbu'a doolara kum jannata rabbi si haa geessu jedheenii jaan duuba Aku mengguntur orang kepada jalan. Mengguntur orang kepada jalan hati mana ada kepada? Rumah busani mengguntur duftega. Kawan jasa. Abu marjete. Abu ambarin jen dua orang kau ni. Hai. Abu orang kau umbe kujiran dua ing kau ni. Akan itu akan lanjut. Mengguntur ada alam melanjut. Mega fatu jalan dua. Ega si jannata uri sinago chika kameta amara me hadi ke suba Allahumma amin ya rabbal alamin we rabu wallaka furade ejo abola al accounti isar rabbin amin ji kata bi gamma amin aku beto akan jari jiduwa lal accounti isar rabbal alamin ni abo accounti khedi rabbi garte duwa lal tu poro pe sidiahi intisihayat abo intisihayat ya rabbi si khadate ya rabbi na agarta ya rabbi ni beita naman duai goru kana ni beita accounti inni khaisa arra $500 for masjid ibn abbas amma billiya kur focus $1,000 $3,000 khani or sanigat nama arra accounti le khaisa garte duba akatilal masjid ibn abbas kaisa be Abu berarti tu borok di situ ahi ulal accounti sarah hatan tanuman kam nasan Rabbin kiya accounti sa tanuman kam oso ilmina ma khunna garte duba oso ibashan akasi fidi duba duai lanni arran tala kaisa kusu fala fidi asal asmana kan duba lan wa in min shay'in illa indana wa in min shay'in illa indana ya rabbi subhanahu wa ta'ala أنا وقع في جنامي بري خلنا بين اللي وجدت أنا وقع في علي محمد علي شيخ محمد علي شيخ محمد السعودي عن اللويرة عم بدي أنا خلنا بفرني لايسنس في اللويرة السعودية أما دوران كوري مزيد المعباس كتم بري أما دوران اللويرة المعباس اللي مزيد المعباس الحمد لله خناكو أكا لويرة مزيد المعباس التين أنا أرسل إن شاء الله تعالى خبراني كوميونيتي مزيد المعباس وني Utiada kamu sponsor egalu insyaallah. Sponsor community dah. Sponsor yang keras di jalan. Keras ini dah sponsor community dah. Group 5 di jalan community jalan berbuka umat sponsorship agreement itu baru jalan jalan. Untuk community sponsorship kan insyaallah egalu utiada kamu. Akada sponsor itu juga kamu fi. Ila galib city fi khana hunda. Insyaallah isinif iman juga akan memfotikan. Namun tausul ki sini banyak sekitar lubang yang berfati dubisul dan desan Korea Masjid Al-Abbas jeju. Kemudian kan insyaallah taala egal deh coba. Tikosho odo buyana kan odo basi tekadun bamuda waktu egal deh. Amma kana hanja besan insyaallah. Amma kana odo itu bukna. Kana pun namni gati nama selana muni kababija Kenya, fi Uganda, fi Mesir namni family fi asbidaku betan harat community itu insyaallah kore kana bisul dan desa amu ulagan pura rabi achigu mandite kawachukan berkau mandite kawan ni gulun dan community kadurakan kanan sudah sini bisul pada kan isanu insyaallah rasuldan amas khayun lamada kan ki fuburat kamu insyaallah akmari bushay butasan asbatatan baka janazah tilikan baka janazah gate haman khayne ko tilkatu man insyaallah sanis plan karna
inshallah sanis mun rabbi mun la bisani ka dajechu khadiyana mas wani mutika khayati kanu haji fi umra mun bushini makadon haji fi umra gatti inshallah egalu maka community masjid al-abbas jechu asaba ka sitti gatti bifa haji hawasa khini gatti wala haji barbadu inshallah asaba ka jechu dan denyu jechu khasdan fala grocery wa gatti gargasa hawasa firu pati hogga gabre sulis inshallah plan khini ka funtura amma dana wajine galle aka gargasa gatti baka idu ka tu community wa gargasa gatti wan grocery ka wan masrufa yechu nyata fa kalau jifa wana tata na wajibu kan inshallah khanas plan karna rabbi ta'ala zuba khudun wan plan ka amno sanna ne gudda plan ne dikanu khamme inshallah januari to tasdin kan khisa idu mudinno Quran ibu mujil insyaallah. Quran barakun lama kudasagan konferensi dawaturati announce boleh turre. Egan lekis turre barotola hanga nama kudani takali kawacho turre. Sawa ga corona kufeti darne jituti sambudas tunje binema corona siurde da turre. Ega corona dubuda smutis masjid senne masjid hanbituti senne hamdu san shagal sanarwan turre chaga amma ega hindandi. Amma ga insyaallah ega masjid mutanne alhamdulillah Nima Rabbi Timothy, ega dan dikir Rabbi Tinasingenya, amma bilana karena Jun Januari turga dunia sakti bayu, ega Quran insyaAllah. Kalau namni imam sama register guru beda, nubuti suri dan desa insyaAllah Taala. Januari turga rahi, amma sabtu mata hadat makhani weekend dida, amma saat sedikit garwa rahi, saat sedikit bahanga saat Quran PM, saat sedikit ega bahanga Quran PM ini. Amma sinami mutubar banu barakoto idam ko baamma mali hanga inshallah nujjan bodar damu bodo barakoto idadin khalas gana rabbi inshallah wala katoba balina rabbi asuna amma kan plan kamu barakoto idam ko ba amma jole amata akhir ga ila amata ko dama ji jole tan jiddu jole ni tan jiddu jole tan inshallah ta ko danu wani mutigasti barsisu banu Quran ko hodon tin tajwidas nuqisa wala tajwid be ko jira شيكم تجرا ورقة في علمي بيكون جرا خلاه إن شاء الله بلان تكون تجويدا أما التوحيد والسيسو ما التوحيد بورا توحيد أكثر علمي كسر بورا سنوبتين بيزيك نلقي يولك لكاسيسو توحيد بيزيك نلقي بورا سيدا كاسيسو إن شاء الله أما السنوب بان سفيته داس فيته بورا مسيدا إن شاء الله بسيسو دا سيرا لداس خلاه جولك إنسان Bukan namun berkadar dan berkadar nano ketonjera tani, guru makina datu sefiru rendah. Amas faidan berarti sin asku bulan ketan hawas khisan khajurin kesan berat. Afan khisan hasawa, afan khisan isni berat, afan khisan berat julen. Walau ayu. Baka community berugi semua julen insyaallah taala. Kalau khayun tinyatana, Rabbi khayun tinyatana bakan nubago. Amu isu muncuna jeracu kapten. Community ni agarkan community hukum jika kita nak community ngerti akka hawasa hukum kita menjadi kalau kita nak isakan muncul yo ngerti community ka khana boda wancina ta banni hawasa community labun de bakamu insyaallah manabu wan ngerti plan kan bukan hunde dua jira kani muncina akka ta batan insyaallah sin babar banna ifa mana lagi hotu kasanis sasan terese lagi hotu kasanis balaton ada jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آمين. እንግዲህ አባታችን በሱ በኩል 410,000 ዶላር በአባታችን ሼክ ሰዒድ በኩል ለዚህ ቦታ ግዢ አበርክተዋል። ሰበብ የሆኑት ናቸው። አላህ ያቆያቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረጅም ዕድሜ አላህ ይስጣቸው። እዚሁ ቁጭ ብለው አሁን ሁለት ልጆቹ ዘይነባና ማሪያ እያንዳንዳቸው 1,000 ዶላር ንየት አርግተዋል። አላህ ይቀበላቸው። አሚን በሉላቸው። አላህ ያቆያቸው። እነዚህ ልጆች አላህ ያሳድጋቸው። ከመጥፎ ነገር አላህ ይጠብቃቸው። ረጅም ዕድሜ አላህ ይስጣቸው። እነዚህ ልጆች ምኞታቸውን አላህ ይሙላላቸው። የልባቸውን አላህ ይሙላላቸው። በሄዱበት አላህ ይጠብቃቸው። በሚቀመጡበት ቦታ አላህ ይጠብቃቸው። የዛሬን የነየቱትን ሰደቀቱን ጃሪያ አላህ ያድርግላቸው። ወላሂ
ربي سانا قم تشيسو وبليان كيا وني ربي لا وني ربي يرى مدابات أبديتوبا شنكين كونين وني ربي أن يقب إيشو مناتوبا أتيو أمو ربي سيبيسي سيتوما. Talking about the story of Abu Bakr. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The first man to embrace Islam. Abu Bakr radiallahu anhu was brought into the world at Mecca sometime in 573 CE. His dad was Usman, surnamed Abu Qahfa, and his mom was Salma, known as Khair. Abu Bakr, may Allah be pleased with him, was a very close friend of the Prophet Muhammad ﷺ than anybody else. He knew how the Prophet was upright and honest. He was indeed the first man to embrace Islam. He was titled as Siddiq by the Prophet because his faith was too strong to be shaken by anything. As soon as he embraced Islam, he started to preach Islam to others. Those who accepted Abu Bakr's invitations were Uthman, Az-Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, and Sa'd bin Waqqas, and others. The love of Abu Bakr for the Prophet was so strong that he was ready to sacrifice his life for the Prophet. The heartless monsters tried all kinds of torture. They made them lie all naked on the burning desert sands, putting big stones on their chests, as well as other kinds of torture. Here, Abu Bakr's wealth came to the rescue, as he brought the poor helpless slaves from their inhuman masters and set them free. Bilal al-Habashi, the slave of Umayyah bin Khalaf, was among those who were set free by Abu Bakr. Bilal became afterwards a mu'adhin at the Prophet's mosque. Migration to Medina. Islam was growing rapidly in Mecca as the enemies of Islam were getting frustrated by this rapid growth. The chief of Mecca found that they must get rid of the Prophet ﷺ before Islam could pose a real threat to them. So they planned to kill the Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to his Prophet the intentions of the non-believers and ordered him to migrate to Medina. So the Prophet quickly went to Abu Bakr's house, who was among the few that were left in Mecca, with most Muslims having already migrated to Medina. The Prophet informed Abu Bakr that he was commanded to migrate to Medina that night and that he had chosen him to have the honor of joining him on his migration. Once they came to the mouth of the cave, Abu Bakr grew pale with fright. He feared not for himself, but for the life of the Holy Prophet. However, the Prophet ﷺ remained calm and said to Abu Bakr, السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوقي القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البت التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام. صل على النبي أشرف خلق الله، صل على النبي أشرف خلق الله، قم مدينة الجاري أول بيت الله، فنسانو فيه يا ربي يا الله، فنسانو فيه يا ربي يا الله. خيل فخائي خيل فخائي خيل فخائي هواس مفتيسا، خيل فخائي تكا مالفتيسا قدام مالفتيسا، وربي سيف كرنيه بفردو خاخيسا، خمس جيدا جاري ربي تومي الكيسا، خمس جيدا جاري ربي تومي الكيسا. مسجد جتشون بر بكا صلاتاتي، مسجد جتشون بر بكا قرآناتي، مسجد جتشون بر بكا حديثاتي ورشا إيماناتي.